jihaada jechuun maal akka ta'e ilaalaa akka turre, jihaada jechuun lola guddaadha. Lola guddaa, lola musliimonni ittiin lola qulqulluu jedhanii beeku isaan. Lola qulqulluu jedhanii beeku yeroo tokko ta'eera. Kuni lola qulqullaa kana keessatti, lola qulqulluu jedhanii isaan waaman kana keessatti amanticha keessatti akka hojii isa jalqabaatti utubaa amantichaa isa ja'affaa ta'etu barsiifama. Shanaffaa isinitti barsiiseen ture. Kuni utubaa amantichaa isa ja'affaa jedhaniitu beeku. Lola qulqulluu jedhuun isa kana. Maqaan isaa lola qulqulluudha. Kan numoo maali? Lubbuu namaati. Sirriitti hubadhaa. Kan numu lubbuu namaati. Maqaan isaa lola qulqulluu. Hoolii waar jedhanii waamu. Lola yookaan waraana qulqulluu jedhanii waamu. Akka Quraanni dubbatutti suuraa boqonnaa 2, suuraa 2:212 irratti akkasuma suuraa 4:76 fi 77 irraa lola amantii kan musliimonni hundinuu loluun isaan irra jiraatu akka ta'e dubbatu. Keessumaa suuraa 4:89 irratti qabaatii booji'aa iddoo isaan argatanitti isaan ajjeesaa, isaan keessas firaa fi michuu hin qabaatinaa jedha. Isaan kun eenyu? Maannoo isaan inni jedhu kun eenyuun jedha? Maannaa jechuun nasu. Isaan kun Kiristoos Yesuus faayisaa lubbuu namaa isa ta'e, hojii seexanaa isa diige, ani karaadha dhugaadha jireenya isa jedhe, dhala namaaf dhiiga isaa dhangalaasee jireenya isa kenne Yesuus Kiristoos warra waaqessanidha isaan kun. Duuka buutota Kiristoosidha isaan kun. Isaan kana keessumaa kiristiyaanota kanaaf yeroo jalqabaa lubbuu hedduutu dhume, kumaatamaan baay'eetu dhume, ajjeesuudhaan lola guddaa loluudhaan musliimonni amantiin islaamaa kun kan hundeeffame Makkaa Madiinaa keessatti yeroo jalqabaa jechuudha. Erga sanaa jarri kun utubaa keenya, quraana keenyatu nu abbooma yookaan nu ajaja jedhaniitu namoota kana yoo ajjeesan akka isaan jannata galanitti fudhatu. Obboleettonni musliima keessaa dhuftan tarii na gargaaruu dandeessu sirratti. Kana baay'inaan sekuriitilii barsiisu malee raafilii dubbatu malee gadi qabanii namoota hundaan barsiisan isa kana. Jihaad jechuun lola qulqulluu isa isaan jedhanii waaman dhumaatii lubbuu namaati. Iddoo baay'eetti kanan arge kiristaana karaa sana itti ajjeesan, karaa isaan qalan, Arsii deema, iddoo garaagaraa deema, Jimmaa deema, mana amantaa meeqa gubate, paasteroota, wangeelota meeqa qalame, yeroo darbe Saawudiitti, yeroo darbe Hindiitti namoota 47 qalan tajaajiltoota. Biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti immoo naannoo musliimonni itti baay'atan paasteroota, wangeelota, raajota, kiristaanota baay'eedha kan qalame, kan ajjeefame. Gajarri ittiin nama qalan Ayisuusii meeqan, kontiinerii meeqan dhokatee gala halkan. Kana hundumaa cherchiitti bakka isaan hin jirretti ol seennee cafacafna. Lola qulqulluudha jedhaniitu beeku jechuudha. Egaa jihaad jechuun maal jechuudha yoo jennee ilaalle, jihaad jechuun akkasumaan jecha isaa yoo ilaalle kaka'umsa, wallaansoo, qabsoo jedhaniiti akka kanatti hiiku. Akka amantii islaamaatti garuu jihaad jechuun lola amantii warra musliimaa hin ta'in jiran, warra amantii musliimaa hin ta'in jiran meeshaa ittiin gara islaamaatti fidan fi karaa ittiin dhiibbaa amanticharra jiru hundumaa ittiin ofirraa mormanidha. Kanaaf suurata 9:5 476 214 839tti yoo dubbisaa jettan kana dha. Dabalataan akka barsiisa amantichaatti jihaadiin hojii qulqullaa karaa itti sabni musliimaa hundi amantii kan biraa hundumaa irratti olaantummaa yookaan moo'icha ittiin argatanidha. Kunis akka hojii nama tokko yookaan nama murtaa'eetti ilaalamatu hin taane musliimin hundinuu kana irratti bobba'u jechuudha. Kanaaf dhufaatii jihaadaatiin seenaa dhufaatii jihaad akka beektonni islaamaa dubbatanittiin kanan isinitti jihaadni kun akkamitti jalqabee akkamitti dhufee jedhuun isin biraan ga'aadha. Jihaad jechuun baay'ee balaaleffatamaadha akka kiristiyaanaatti.
isaaniif hojiidha. Jalqaba Muhammad amantii Islaamaa kana yommuu fide yookaan yommuu babal'ise dubbatee amansiisuudhaan akkasumas baawulitti lallabuudhaan akka sabni Makka keessa jiru hundinuu beekutti Muhammad kan inni ergame akkasumas akka mul'ati qoraanaa inni Makkaatti barreeffame dubbatutti dhufaati Muhammad Islaama amantii Islaamaa lallabuu qofa akka ta'e dubbata. Hojiinsa kan inni ergame waa'een quraanaa kun Makkatti argamuusa inni immoo hojii kanaaf ergamuusa dubbata. Haa ta'u malee Makka keessaa ari'atamee gara Madiinaatti yommuu dhufu immoo sababii warri Makkaa isa mormanii jiraniif musliimonni hundinuu warra musliima hin ta'inii fi warra amantii kana morman hunduma loluudhaan akkasuma billaadhaan moo'anii gara amantii Islaamaa isa dhugaatti finna. Hallaa yookaan Rabbi akka nu abboometti labsii baasee dheetu labsii Rabbiin na abboome dheetu labsii baase. Makkaadha ari'atamee gara Madiinaa dhufe. Madiinaa keessatti namoonni isa morman hin fudhannu amantii keenya kana jennaan. Kanaaf Rabbiin na abboome jedheetu maal godhee labsii baase. Namoota cafacafuudhaan namoota didan amantii kana dirqamaan fudhachiisaa ture jechuudha. Jalqaba amantii musliimaa dirqamaan fudhatta yeroo hundeeffame jechuudha. Itti dabalee musliimotaaf michuu warra kiristaanotaa fi yihudotaa keessa akka hin qaban jedhee abboome. Kana kan caafe suurata 5:51 akkasuma suuraa 8:65 irratti amantoota akka isaan lolaniif ka'anii lolaniif isaan kakaasi jedhee dubbata. Achirra suurata 8:65 irra kakaasi amantoota warra ta'an warra Kiristoos Yesuus isa jedhamu sanitti amanan akka lolaniif uummata kana kakaasi jedheetu ajaja Quraanisa. Kanaaf Muhammadii mataa isaa iyyuu gara lola gurguddaa sagalii olii irratti bobba'ee baay'ee irratti immoo ajaja kennaa ture jechaadha. Egaani gaaffii yaada kana keessatti kan nu arganu doktoriinii amantii Islaamaa fi Kiristaanaa gidduutti garaagarummaan jiru maali? Maali doktoriinii? Ji'aanni akkuma amantii Islaamaa keessa jiru kan Kiristaanaa keessa jira moo hin jiru? Babal'achuu amantii Islaamaaf shoora guddaa kan taphate eenyu jennee kan hubannu barsiisa namas hin barsiisu kana keessa. Islaamni maali? Maalitti amana? The five majority belief of Islam warra jedhaman musliimonni waan shanitti amanu. Isaanis isiniifan ka'a. Waan shan baay'ee amanu. Waaqa tokkicha Allah jedhanii amanu. Allah, God. Waan jedhu amanu. Karaa tokko waaqa tokkicha jechuun isaanii waaqa tokkicha jechuun isaanii macee waaqni lama hin jiru. Waaquma tokkicha jira. Maqaan isaanii waaqa tokkichatti amanuudha. Keessi isaa garuu maal qaba? Inni ilaalla. He who about the messenger is jiru kun suuraa 4:80 yoo isin dubbisan kana sitti amana. Akka barsiisa amantii Islaamatti waaqa dhugaa tokkotu jira. Innis maqaan isaa Allaa jedhama jedhu. Kan Rabbi. Rabbi kun hundumaa beekaadha ni amanu. Humna qabeessa hundumaa danda'a. Hin faradaa. Allaan kun waaqa qaama namaa qabu miti. Namarraas baay'ee fagaatee jiraata. Eenyummaan isaa hin beekamu jedhanii amanu. Karaa kan biraa waaqni Islaamaa humnaa fi firdii kennuu isaatiin beekama malee ayyaanaa fi haraaraan hin beekamu. Haraaraan godhu jedhu isaan. Tinii galee haraaraan godhu. Hin faradaa barbaadee hin ajjeesa malee haraaraan godhu. Ayyaana waan jedhamu tsaggaa የሚባል ነገር የለም jedhanii ta'an. Nu garuu maal jenna? Ayyaana fayyine inni ta'e dubbanna miti ayyaana fayyine. Inni daankoot በጸጋ እንዳለን እነሱ ግን ጸጋ የለም እግዚአብሔር አላህ ጋር ምሕረት የለም እያሉ ከናፍ ኢሳን ቀጥ ጎደኒ ከንኩተን አባ በርባደ አራረን ጅሩ ሳምበ ወረ ሙስሊሞታ ብረት ዋቀዩ አባ ጀደኒ ዋሙን አካ ዋቃ አረብሰሪት ለካ አማኑይ ዋቀዩ አባ ኢልማ ፉረ ቁልቁሉ እነምቲ እንደነሱ ስድም ነው
Sababni isaa waaqni quunnamtii saalaa hin qabu. In dhaluun dhalchuu. Eessaa fiddaniitu abbaa jettuuni ilma jettu. Maa inni waaqni ilma isaa fuudhee. Inni tokkichumaa jedhu suurata 2:255 irraa akkasuma suura Al-Ikhlas 212 irratti hallaa waaqa tokko waaqa ofitti amanatudha. Inni tasumaa hin dhalchuu isa waliin kan dorgomus hin jiru kanadha jedhu akka afaan Arabaatti Tahid Allaan tokkicha jedhamee beekama. Akkasuma waaqni kun edda biyya lafaa kana uume booda baay'ee irraa fagaatee jira jedhanii barsiisudha. Kuni source from prophet raajii isaan jedhan kanarraa kan isaan kaa'ani. Maqaan Allaa jedhamee afaan Arabaatiin Hallaay kunis Al-Hilaa kan jedhamu jecha lama irraa kan dhufedha jedhu. Jechuunis Al jechuun zee. Ilaa jechuun days innis afaan Ingiliziitiin God jedhametu waamama. Kanaaf isaan biratti sadan waaqa tokko inni jedhu hin hojjetu jechaadha. Akka hiikaa isaaniitti. Hallaay waaqa firdii fi humnaan beekamudha malee waaqa ayyaana faraaraan beekamu miti jedhanii waan amananiif akka Quraanaa fi adiitiin jedhutti hallaay waa maqaawwan babbareedoo 99 akka qabu dubbatu. Allaan maqaawwan babbareedoo 99 qabaa jedhanii dubbatu. Musliimonni maqaa waaqa kana hundumaa yaadachuudhaaf callee baatanii lakkaa'aa deemu. Waan isaan harkatti baatan tokko argitan waan akka maalis jedhe harkatti baataniitu nanaannessaa deemu. Si'a 99 maqaa kanarra deddeebianii waamochaadha. Isinii galee maqaa kana maqaa 99 kana waamu sana yeroo isa lakkaa'an sana waan ta'e harkatti baatanii waan akka callee wayii lakkaa'an deemanii inni maqaa hallaat 99 waamaa deemu jechaadha yeroo isa lakkaa'an. Tokkoffaa ergamoota. Maqaa ergamootaa yoo waamu angil hallaatti hin amanu. Ergamoota hallaatti hin amanu. Yookaan beeku akka ergamoonni Allaa jiran akka amantii Islaamaatti ergamoonni yookaan ergamoota warra jedhaman warra fedha hallaa tajaajilanidha jedhamanii beekamu. Akka ergamoota fakkeenyaaf Gabri'eel, Jibriil jedhanii waamu. Quraa hallaay biraa fidee Muhammaditti kan kenne fidee isadha. Gabri'eeltu quraana Muhammad biraa fidee quraana hallaa biraa fidee Muhammaditti kenne jedhanii beeku. Fakkeenyaaf ergamoota keessaa hallaa biraa kan quraana fide eenyu jedhanii beeku Gabri'eelidha yookaan Jibriilidha jedhanii beeku. Amma nuyi macaafni qulqulluun geggeessaa furuu qulqulluutiin barreeffame jenneetu amannas dhugumas akkasi. Isaan garuu quraanni keenya namaan hin barreeffamne gadi bu'ee waaqarraa gadi bu'ee jedhu. እውነት ነው እውነት አይደለም kan jedhuuf immoo itti deemneeti ilaallaa jechaadha. Akka barsiisa amantii Islaamaatti ergamoonni kun hin nyaatanii, hin dhuganii, walqunnamtii saalaa hin godhanii akka ifatti kan uumaman harka waaqaatiin kan uumaman jedhaniitu beeku. Akkasumas akka barsiisa amantii Islaamaatti nama tokkoof ergamoota lamatu ajajamaa jedhaniitu barsiisu. Isaanis ergamoota warra hamaa fi gaarii namni godhu galmeessanidha jedhu. Fakkeenyaaf bara jiraattu keessatti biyya lafaa kana bara jiraattu hundumaa ergamoota lamatu si wajjin deema. Yoo raftu, yoo deemtu, yoo kaatu, hojjettu. Isaan kun tokko gaarii ati hojjettu galmeessaa jedhanii tamanu. Tokko waan gaarii ati hojjettu galmeessa. Lama waan hamaa ati hojjettu galmeessa. Likki macarrashaa laay yeroo biyya lafaa kanarraa deemtu gara jahannama yookaan gara jannataa dhaquudhaaf ergamaan inni hamaa waan hamaa ati hojjettu sana galmeessu yoo waan hamaa keetu caala ta'e ibidda bara baraa dhatta. Yoo waan gaarii ergamaa gaarii galmeessu sanatu immoo caalee waan gaarii si galmeesse ta'e inni immoo gara jireenyatti si dabarsa jechuudha. Akka kanatti amanu. Maaliif jennaan waan hamaa ati hojjette baay'ee yoo ta'e ergamaa waan hamaa hojjetu baay'ee galmeessina taanaan miiratiin qabdati bakka raammoo ibidda bara bara keessatti darbatamte jechaadha. Maaliif jennaan
Akka isaan amanitti maal ta'e araarri hin jiru. Akka sababa ta'e jara keenya wanti nu guyyaa tokko hojjennu ibidda bara baraatti nu geessa. Adeellam kan bara biyya lafaarra jiraannu wanti guyyaa tokko nama galgalatti hojjennu ibidda bara baraatti nu geessa. እግዚአብሔር ሃሌሉያ እኛ አምላክ ይቅር ባይ ነው። ሃሌሉያ ቅርታ ከነማ ጎዶዳ ዋቅኒ keenya namana ino deesusan kan isaan jedhan isinitti hima malee dhugaa isiniin jechaa jiru. Kanaaf akka kanatti amanu isa gaarii hojii ilmaan namaa kan galmeessu immoo karaa harka mirgaa ilmaan namaa akka ta'e jiru barsiisu. Ergamaan inni waan itti cubboo hojjetu galmeessu bitaarra jira. Ergamaan mirgarratti karaa mirgaa deemee si eegumoo waan gaarii hojjetu galmeessaa ni ta'u. Ergamoota keessaa kan musliimonni itti amananii tokko Jibril jechuun gaaffilee sana jennudha. Tokko kanatti amanu. Ergamaa hafuura ta'e fi ijaanis argamuu kan mul'achuu danda'udha. Suurata 16:2 irraa argattu isa kana. Quraana isaanii baay'ee quraana Oromiffa isaanii baay'een barbaadaa ture nan dhabeeni. Kitaaba isaanii koorsii tokkoon baradhe malee nan barbaadaa ture dubbisuudhaa fi nan dhabe Oromiffaan jechuudha. Afaan Arabaatiin malee maskiila isaanii fuuldura dhaqeen dhabe. Mikaa'elitti namanu inni lammaffaan ergamoota keessaa Mikaa'el ergamaa nyaata qopheessuudha jedhanii amanu. Akkanatti amanu isaan immoo ergamaan Mikaa'el nyaata namaa qopheessaa jedhu. Nyaata akkamii akka isaanii qopheessu iddoo biraarra hin barbaadetinitti malee nyaata qopheessadanii amanu. Nyaata nuu fidaa hin qopheessa nyaata. Lammaffaan Israa'el otoo hin taane Israa'el ergamaa jedhutti amanu. Ergamaa yeroo namni tokko du'u lubbuu isaa fuudhee ol ba'u jedhaniitu amanu. Kuni hin jiru. Ergamaa kana asumarratti quraana isaan irraa yookaan intina isaan irraa arge malee macaafa qulqulluurra Israa'el kan jedhamu jiru. Akkamitti amanu namni tokko yeroo du'u lubbuu nama sanaa fuudhee hallaa bira geessaa jedhu suurata 6:61 irraa arga dubbifatu isaan. Rawaad kan jedhamu ergamaa tokko jira. Ergamaan kun ergamaa jannata eeguudhaa jedhanii amanu. Jannata eegaa inni immoo jedhu. Jannata eegaa waardiyyaa jannataatii jedhaniitu amanu. Suurata 74:30. Inni shanaffaan Maaliik hoogganaa ergamootaa warra jaannaba eeganidha jedhu. Jaannaba ibidda bara baraa ergamaa eeguudha. Ibiddi bara baraa yookaan jaannam Si'oolis ni eegamaa. Kanaaf Maaliikiin kun immoo isa eegaa jedhu. Inni ja'affaan Mankirii fi Nankir ergamaa jedhamutti amanu. Inni isaan kun immoo ergamoota hojii ilmaan namaa guyyaa guyyaatti galmeessanidha. Isaanis karaa harka bitaa fi mirgaa namaa taa'uudhaan waan namni godhu hundumaa yeroo yerootti warra galmeessanidha jedhan. Akkasuma jinnii fi seexana adda addaa qoodaniitu ilaalu isaan. Jinniin maali? Seexanni maali? Jinniin kan biraadha. Isaan biratti seexannis kan biraadha. Mee akka barsiisa isaaniitti ilaala. Jinniin qaama hafuuraa kan qabu abidda irraa akka uumametti amanu isaan jechuudha. Suurata 15:27 irraa jira akka isaaniitti. Jinniin kun qaama hafuuraati ibidda irraa uumame jedhu. Jinniin sadarkaan isaa ergamootaa fi nama gidduudha. Jinniin gaaris amaas ta'uu danda'a. Kanaaf jinniin jira. Waan gaarii kan hojjetu jinniin tokko jira. Waan amaas kan hojjetu jira. Jinnoota baay'ee jira jedhu isaan. Seexana kana bakka lamatti godhanii. Tokko immoo seexanuma seexana jedhanii waamu. Seexanni jinnii isaa uumamu addaan booda jilbeenfatee fi sagaduu isaa didedha. Seexanni kun akka amantii Islaamaatti ergamaa Waaqaa irraa darbatamedha jedhanii hin amanan. Seexanni ergamaa Waaqaa irraa darbatamedha jedhanii hin amanan. Guutummaa biyya lafaa keessatti amaa hundumaa kan geggeessudha jedhaniitu amanu. Ajaja gooftaa isaa raawwachuu didee isa didedha jedhanii amanu. Suurata 18:50 caafata qulqullaa'ootti iskiripcharii tokko hin amanu. Fakkeenyaaf waan macaafni jedhu iddoo tokko waan isaan xaqqafatan tokko jira. Akka barsiisa amantii Islaamaatti Islaamni caafatoota qulqullaa'oo 4 qofatti amanu. Isaanis isinittan hima caafata warra jedhamanitti amanu. Macaafa qulqulluu kana keessaa wanti isaan dhugaadhaan tokko jira. Garuu addatti tokko quraanatti baay'ee amanu.
quraana qabu isaan. Quraana kun maal inni eessaa dhufee akkamitti dhufe kan jedhu isinitti himaa sirriitti dhaggeeffadha. Quraanni eessaa dhufe eessatti? Quraanni maali? Eessaa dhufe? Akkamitti immoo dhufe? Bara hammamiiti hanga bara hammamii gidduutti isa jedhu yommuu ilaalu akka barsiisa amantii Islaamaatti quraanni hallaa biraa kan dhufeef macaafa qulqulluu namni waliin mammake kana argee Allaan quraana karaa Muhammad waaqa irraa nuuf ergee jedhaniitu amanu. Inni galee dhuunfaa quraanni macaafa qulqulluu keenyadha, qulqulluudha, quddus no quraanni kanadha waaqarraa karaa Allaadha biraa Muhammaditti nuuf kennamedha. Quraana inni jedhu kun hiikni isaa irra deddeebi'amee dubbisuu jechuudha jedhu. Quraana jechuun kan irra deddeebi'amee dubbisu jedhu. Quraanni kun bara 610 hanga 632 gidduutti karaa ergamoota Jibril Muhammaditti kan mul'atedha. Suurata 1414 kan qabu fi lakkoofsa 1736 qabaa jedhu kan qabudha jedhu. Quraanni inni sirrii Rabbi biraa inni bu'e jedhamee amanamu afaan Arabaatiin isa barreeffamedha jedhanii tamanu. Akkana jechuun maal jechuudha? Waaqni hallaan isaanii kun afaan Arabaa beeka. Harabaan barreesse waaqni, Arabinyaadhaan barreesse quraana kana. Awun dhuguma isinitti fakkaataani. Egaa icciitii isaanii gadi guuraa jira. Icciitii isaanii gadi guuraa waan jiruuf namoonni miidiyaa irratti illee barumsa kana iddoo garaagaraatti argan boloonni keenya poosti godhanii jira. YouTube irratti icciitii keenya gadi baaftee jedhaniitu na lolaa jiru. Keessan namoota lamaan na lolee biyya garaagaraa ta'anii ati musliima kafira taatedha. Tabalaashaatee Oromoon kafira ta'uun bada baay'ee bada jedheetu nu arrabsa tokko barsiisan icciitii isaanii sababiin gadi guuruu fi akkasuma icciitii warra illuminaantii barsiisaa waan jiruuf baay'ee naa kadhadhaa Waaqayyoon lola guddaa nama icciitii isaanii dubbatu barbaadan isaanii. Sababni isaatu icciitii isaanii dhaloonnoo bare irraa of eegaa. Icciitii isaanii dhaloonnoo bare kiyyoo isaaniitiin hin qabamu. Kanaaf akkaataa dubbisa quraanaa yeroo itti dubbisan quraana isaanii kana yommuu quraana kana dubbisuuf jedhan ituu itti hin bu'in dura harka isaanii dhiqatu. Kunis afaan Arabaatiin huuduu jedhama. Huuduu jedhama. Quraana utuu harkaan hin qabin utuu hin dubbisin maal godhu hin dhiqatu. Namoonni baay'een tarii arguu dandeessu kana. Isaa booda afuufanii dubbisu. Godhaniitu dubbisu. Edda bishaaniin booda carqii miidhagaatiin golganii kaa'u. Egaa dubbisanii booda maal godhu? Carqii miidhagaa isaatiin, uffata miidhagaa isaatiin quraanicha maal godhu? Maranii tolkaa'u. Golganii tolkaa'u. Akka kanatti dubbisu jechuudha. Boqonnaawwan yookaan suurota quraanaa akkaataa yeroo isaan barreeffamanii bakka sadiitti qoodaniitu ilaalu isaan. Boqonnaawwan Makkaatti Muhammadiif kennaman bara 610 hanga 622. Boqonnaawwan Madiinaatti Muhammadiif kennaman bara 622 hanga bara 630. Boqonnaawwan Muhammadiif bara Makkaatti inni deebi'ee booda kennamaniif bara 630 hanga bara 632tti hin kennameef jedhaniitu bakka sadii gurguddaatti quraana jiraniitu ilaalu jechuudha. Quraanni waa'ee walqixxummaa dhala namaa maal jedhaa akka isaan ilaalan? Quraanni yeroo hundumaa olaantummaa dhiiraa kan dubbatudha jedhu. Shamarran faayidaa hin qaban jechuu isaati. Karaa tokko argitanii sirrii miti dhiifama godhaafi malee jara kanaaf. Quraanni yeroo olaantummaa dhiiraatu dubbata. Dubartoota akka uumama keessaa gadi aanootti kaa'a. Gadaanaadha. Jedhanii kaa'u isaan. Dubartoonni manaa gara alaatti ba'uun dhawaamaadha yookaan seeran alaa jedhaniitu suurata Al-Hazib 33 irratti kana caqasu. Uffannaa fi akkaataa qophii isaa irratti illee kaa'ee jira. Dhiirri ilaalee garaan isaa akka itti hin hatamneef dubartoonni mataadhaa hamma miilaatti of haguuganii akka deeman kana baase Muhammadtu baase kana akka of haguuganii akka isaan deeman. Eenyu akka isaan hin argine akka lapheen dhiiraa hin hatamne dhafii jedhu.
Garuu uffata lafaan ga'anii uffatanii deemuun cubbuu dhawuu dhiirri amma surree isaa ol kutatee deema. Dubartiin dhiira qixxee dhalaa maatii ishii dhaaluu hin dandeessu. Dubartiin dhiiraa akka dhiiraa qixxee maatii ishii irraa dhaala fudhachuu hin dandeessu. Dhuga ba'umsa irratti sagaleen dubartootaa qixxee dhiiratti ol fuudhamuu hin danda'u. Yeroo isaan maskiila keessa dubbatan sagaleen isaanii bu'uu qaba. Dubartootatti bu'uun xuraa'uu akka ta'e dubbatu jechuudha. Yeroo ittiin buune qabu isaan bakka balaaleffatan dhiirri shamarran hin balaaleffatan dubartoota isaanii. Yoo dubartitti bu'an garuu cubbuu isaa bishaanii fi biyyoodhaan yoo haxaawwatan nama irraa qullaa'aa jedhu. Dubartooti yeroo bu'uun qabnee qabu isaanichaadha. Yeroo kana yoo itti bu'an illee bishaan inni dhiqatu biyyoo ofitti facaasu. Dhiira tokkoof dubartoonni 4 eeyyamamaa akka ta'e dubbatu. Dhiirri tokko biyaas dubartoota 4. Egaa suurata garaagaraa irratti kaa'atu kana warri 7 fuudhanis jiru, warra 4 fuudhanis jiru. Tokkittiidhaa bulchuun hin cima boo maal godhu 4 fuudhuudhaafani. Hin qoramne hin baran. Dubartoota gidirsuu fi reebuun eeyyamamaadha isaan biratti. Suuraa Al-Nisaa 434 argattu. Dubartoota jannata keessatti dhiirotaaf gammachiisuuf kan ta'anidha. Jannata keessatti iyyuu dubartoonni dhiira gammachiisuudhaaf kaa'amanii jedhu. Achittuu wajjin jiraachuu barbaadu boqosaan. Al-Rahima 55 dubartoonni dhiirotaaf akka uffataatti jedhu. Akka uffataatti jedhu. Isa kana kaa'u isaanii inni gara biraa hadiisa kan jedhamu jira. Hadiisi waa'ee raajicha Muhammad kan dubbatu yommuu ta'u innis haala jireenya isaa akkaataa deddeebii isaa hundumaa maal akka inni gochaa ture kan dubbatu akkaataa jireenya isaa kan dubbatu. Kanaaf warri musliimaa macaafa kana akka kitaaba lammaffaa isa quraanatti aanee jirutti ilaalu. Hadiisii fi quraanni gargar ilaala. Waan isaan itti amanan. Hadiisii fi quraanni gargari. Macaafa lama qabu isin jedheera. Macaafa kan isaan qaban tokko quraana lammaffaa hadiis. Hadiisni quraanni waa'ee Allah waa'ee kan kana dubbata. Quraanni jechuudha. Hadiisni garuu waa'ee Muhammad duwwaa dubbata. Waa'ee Muhammad akkaataa jireenya isaa akkaataa inni gara amantii kanaatti fi hunda isaa dubbata. Akkasuma hadiisni wal qixxummaa ilmaan namaatti hin amanu. Fakkeenyaaf jahannaba keessa namoota baay'ee jiran keessaa harki caalaan dubartoota akka ta'e akka kanatti barsiisu. Kanaaf wal qixxummaa namaatti hin amanan jechaadha. Dhalli namaa wal qixxee miti. Akka hadiisni haasa'utti sammuun dubartootaa kan dhiiraa gadi akka ta'e hadiisni hin dubbataa jedhu. Sammuu isaanii dadhabaadha deetu akka kanatti barsiisu. Bulchiinsa dubartootaa ilaalchisee geggeessaa dubartiidhaan jiraachuu irra du'a wayyaa jedhaniitu dubbatu. Akkasuma macaafa hadiisiin akka dubbatutti musliimi tokko etuu sagaduu dubartii fi saree fi harree yoo itti dhufan sagadisaa gatii akka dhabetti lakkaa'ama jechaadha. Akkanatti lakkaa'atu. Egaa waa'ee seera isaanii isin dubbisaadha raadhiifama naa godha. Ganaa irra deebi'ee sagada. Sababni isaa jarreen kun sadan warra qullaa'oo hin taanedha jedhaniitu dubbatu. Laa isinii galee dubartii saree fi harree yoo itti dhufan otoo isaan sagadanii kaanii deemu. Gana iddoo biraatti dhaqanii sagadu. Waan isaan itti amanan caaffati isaanii inni gara biraa sunaa jedhama. Sadaffaan quraana, hadiisaa fi sunaa. Sunaan kun Muhammad haala inni keessa darbe bara keessa turetti jireenya inni qabaachaa ture dubbata sunaan. Islaamni caaffattoota warra akka Tooraa, Ingil fi Zabur. Tooraa kun macaafa faarfannaa tokko hin qaba. Book of Musee macaafa Museen barreesses iddoo tokko Gospel of Jesus macaafa faarfannaa kan Daawit kan kana jedhamanii ni amanu garuu hin qabu jechaadha. Fakkeenyaaf Musee waan barreesse, Musee waan jedhe waan tokko macaafa faarfannaa wantoota kan kana waan isaan itti caqafatan jiru. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kanatti macaafa qulqulluu kiristaanonni itti fayyadamaa jiran hin fudhatan. Sababni isaa
Inni amma jiru kun akka durii barreeffamee kaa'ametti hin jiru, itti mammakameera, babbadeera, corrupted ta'eera jedhaniitu waan yaadaniif. Akka kanadha. Raajotatti kan amanan jiru. Akka amantii Islaamaatti waaqni karaa raajotaa baay'ee baroota darbanii akka dubbachaa ture kan amanan jiru musliimoonni. Addaam, Nooy, Abrahaam, Musee, Yesuus inni guddaa fi inni dhumaa Muhammadii dhaa jedhaniitu amanu. Ilaa Addaam, Nooy, Abrahaam, Musee, Yesuus jedhaniitu namoonni kun nama. Yesuus argitanii tarree Museetti fidanii ka'an. Addaam jalqabadha, nama jalqabaadhaa. Nooy nama lammaffaa, Abrahaam nama sadaffaa, Museen nama arfaffaa, Yesuus nama shanaffaa. Muhammad immoo raajii guddaadha, raajii dhumaatii jedhu. Argitanii amma Muhammad tokkoffaadha. Inni Muhammad dudduuba sadarkaa isaatiin ka'aniiru jechuudha. Inni galee akka barsiisa amantii Islaamaatti raajonni 124 jedhaniitu kaa'u. Waaqa biraa kan namootatti ergaman isaan kanadha. Warra kana keessaa 25 Quraana keessatti barreeffamaniiru. Guyyaa dhumaatti, guyyaa qiyaamatti, guyyaa firdiitti in amanu. Guyyaan qiyaamaa akka jiru yookaan guyyaa firdii akka jiru in amanu. Firdiin jiraa jedhu. Qiyaamni jiraa jedhu. Guyyaan qiyaamaa dhuma guyyaa du'aa ka'uu fi kan firdiiti jedhu. Argitanii amma musliimonni guyyaa dhumaa beekuun isaanii waan tokko dhiitan yaadaan. Qiyaamni jira. Guyyaa qiyaamaa jechuun guyyaa dhumaati. Akka amantii Islaamaatti foon namaa du'ee tortoree hin hafu. Guyyaa tokko ka'ee teessoo firdii Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee biyya tokko ka'ee biyya tokko keessaa firdii Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee biyya lafaatti akka hojjetu waan hojjetaa ture hojii isaa gatii hojii isaa fudhata guyyaa qiyaamaatti jedhe. Akka barsiisa amantii Islaamaatti namni cubbuudhaan hin dhalanne garuu hallaaf abboomamuu didee cubbuu hojjete. Kanaaf cubbuun dhalootaan utuu hin ta'in hojiidhaan dhufee jedhu. Cubbuunsaa yoo caale gara jahannabaa abiddaatti gala. Du'a bara baraatti gala yoo cubbuunsaa caale. Ergamaan cubbuu galmeessus yoo baay'ee isaa galmeesse. Cubbamaa yoo ta'e aadamni isaa akka du'een yeroodhaa boolla keessatti awwaalamee utuu jiru inni gubachuu jalqabaa jedhu warri cubbuu hojjetan boolluma keessattuu yoo gubannaa keessa jiru. Hamma du'aa ka'uun ga'utti adabbii yeroo akka amantaa warra musliimatti namni tokko du'ee boolla keessa utuu jiru ergamoonni lama nama sana sakatta'uu jalqabu gaafa gaafatan yoo deebisu dadhabe amma du'aa ka'uun ga'utti gidirsuu jalqabu. Balleessaa yoo balleessaa isaa yoo ilaale balleessaa isaa ilaalaniitu shahaada yookaan dhugoomsa amantii yoo jechuu baate yeroo ture keessatti fincaan isaa sirriitti sirreessee utuu hin fincaanii yoo fincaan sirriitti fincaan fakkeenyaaf warri dhiiraa yeroo fincaan musliimoon fincaan isaanii eega fincaanii booddee qaama saalaa isaanii sooftiidhaan argatu. Kun seera keessatti yoo kana sakatu namni tokko eega du'ee boolla keessatti dhaqanii ergamoota kana sakattaa shahaada yookaan dhugoomsa sana sirriitti godheera mongoonee fincaasaa sirriitti fincaa ture saalata yeroo isaatti sagaduu yoo dide zakata sirriitti yoo kennuu dide nyaata haaraamii ta'an yoo nyaate saree booyyee waan kan kana nyaatee ramoo nyaanne waa'ee hallaa rabbiif amma humni isaa danda'e yoo loleeraayii jihaada sana ajjeeseeraa nama qumaara yoo haasa'e dhugaaf yoo dhuge dhugaatii yoo dhuge ta'e sirba yoo sirbe ta'e haati mucaa ishee harma hin boosisu yoo jettee awwaala keessatti boofatu harma ishii hodhaa jedhu yeroo ishiin jirtu ijoollee harma hoosisuu baatte boofata harma ishii hodhee dheedhanii tamanuu namni waan musliimni tokko gochuun isaaf ta'u yoo gochuu dide michuu musliima hin ta'inii kafira wajjin tokkummaa yoo dhabe yoo dhaabbate yoo tokkummaa godhate kana hundumaa gara waan 8 moo 9 kana erga namni du'ee dhaqaniitu sakatta wajjaan. Yeroo dhumaati Al-Jadili kan jedhamu raajii sobduun tokko ka'ee namoota karaa amantii Islaamaatti deebisa. Isaa booda immoo isa Kiristoos gara lafaatti dhufe Al-Jadiliin
ajjeesa. Akkuma inni du'een immoo Mohaadiin jedhamu dhufee warra amantii Islaamaa gananii gara Islaamatti deebisan tu dhufee wal dura duuban Aljaahidiin kun Kiristoos dureedha. Kiristoos erga dhufee immoo namichi Mohaadii kan jedhamu kanatu addunyaa irratti ka'ee jechaadha. Duraa duuban warra musliimaa hin ta'in adabee musliimata kan taasise jechuudha. Kiristoos akkaataa Kiristoos biyya lafaa dhufuu waan tokko kaa'usan. Mee kana yeroo biraan sitti hima waa'ee Kiristoos waan dubbatan tokko qabu isaanii. Yesuus geetaan. Isaa jedhanii waamu Yesuus kana isinii galee isaan Isaa jedhu. Isaa jedhu. Akka ilaalcha isaaniitti Isaan kun maal akka ta'e. Mucaa waaqaa miti ilma waaqaa miti jedhu garuu mee yeroo dhufutti ilaalla. Yesuus maal jedhu isaanii. Isaan kun akkami akka ilaalcha isaaniitti kan jedhu. Isaa jedhuun Yesuus. Mee yeroo dhufu ilaalla. Thank you. Kanarraa waan muraasa yoo barattan haaraa isiniitiif ta'u jechuudha. Waa'ee musliimaa. Thank you.